Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota OGN Obarraa Global Network irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu kan isinitti himu Anni Maamuddin Ibraahimi. Haga xumura qophii keenyaatti nurraan fagaatina. Hiika soomana Ramadaanaa sababeeffachuun dhaabbanni Hirnoyyee godina Harargee lixaa aanaa Xuulloo magaalaa Hirnaatti qaama miidhamtootaaf deeggarsa taasisan. Dabalata oduu kana Muhammad Ali akka itti aanutti qopheesse. Dhaabbanni Hirnoyyee qaama miidhamtootaa fi harka qalleeyyii sooma hiikaa sababa godhachuudhaan gargaarsa godhan. Godina Harargee lixaa aanaa Xuullootti magaalaa Hirnaatti harka qalleeyyii 360 marsaa lammaffaadhaaf dhaabbanni Hirnoyyee gargaarsa godheef. Nama gargaaruuf nama ta'uu qoftiin gahaadha. Maali aadaa wal gargaarsaa ka duraanuu qabu daran cimsinee yoo wal gargaarre yeroo rakkoo kana keessatti yoo wal gargaarree deemne rakkoo kana keessaa ni baana yaada joon qabu. Dhaabbata qacalee ijoollee quuqama sabaa qabaniin dhalootaan irna biyya alaa jiraataniin kan hundaa'e hawaasa keenya yeroo rakkoof yeroo gammachuu bira dhaabbachuu qabna jedhan. Amma nuti faamilii 360 kan inni magaalaa Hirnaa harka qalleeyyii 360 qofa miti kan jiru kan hafan baay'ee jira kumaantamaan jiraatu malan. Kanaafuu namoonni hin argatin nuti akka keenyatti fuulduratti waliin ga'uudhaaf yaadna. Hawaasni gargaarsa argatanis dhaabbata Hirnoyyee galateeffatan. Nama nu gargaaresaniif galatoomaadha. Umrii dheeraadhaa jiraadha. Barhadha. Bakkaan guyyaa sadii buleetti maatii fayyashananii wajjin guyyaa sadii nyaanneetiin ijoollee tiyyellee galatoofadhee warra nu ergullee galatoofadhee qanii dheertuun dhalootii godhuuf hin jira. Ammallee kun allallee na gargaaruun na yaamanii haalaan galatoofadha. Fudhatuuf hin deemaa ijoollee tiyya bakka jirtu fayyaa naa godhu warra. Gabaasa OGN'if qophaa'e Muhammad Aliyyi Baha. Hiika heera mootummaa irratti yaa'iin qulqulleessuu heera mootummaa federaalaa waltajjii yaada ogeeyyii dhaggeeffachuuf qopheessee gaggeeffameera. Dabalata oduu kanaatiif waan qindeeffanne qabna. Daangaawwan kaa'amanii fi dhoorkiiwwan sochii filannootiif mijatoo waan hin turreef filannoon haqamuu walitti qabduun boordii biyyaalessaa Itoophiyaa aadde Burtukaan miidhagsaan beeksisan. Hiikaa heeraa irratti yaa'iin qulqulleessituu heera mootummaa federaalaa waltajjiin yaada ogeeyyii dhaggeeffachuuf qopheessee gaggeeffameera. Yaa'icha yaada ogeeyyii ministeera fayyaa fi boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaan dhaggeeffateera. Maricha irrattis walitti qabduun yaa'ichaa fi pirezidaantiin mana murtii waliigalaa aadde Maazaa Ashannaa fi dabalatee hirmaattonni biroon bakka argamanitti barbaachisummaa labsii yeroo ariifachiisaa hojiin weerara vaayirasii koronaa ittisuu fi to'achuu maal akka fakkaatu akkasumas dhimmoota wal fakkaatoo irratti gaaffileen mariidhaaf dhiyaataniiru. Ministeera Fayyaa Federaalaa Dr. Liyaa Taaddasaa fi Daayirektarri olaanaan Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abbaataan ammoo dhimmoota kanarratti deebii fi ibsa laataniiru. Sadarkaa addunyaatti namoonni miiliyoonii 5 vaayirasiin qabamuu namoonni 300,000 fi 29 ammoo lubbuu isaanii dhabuus ibsaniiru. Kaleessa qofa namoonni 100,006 vaayirasichaan qabamuu eeruun haaluma kanaan tamsa'inni vaayirasichaa ariitiin babal'achaa jiraachuu ibsan. Talaallii fi dawaan vaayirasichaaf argamu dhabamuun ammoo qormaata biroo ta'us eeran. Itoophiyaattis wiirtuuwwan qorannoo laaboraatoorii 26 qaqqabuu fi amma ammaatti namoonni 65,000 fi 760 qoratamuu ibsaniiru. Daangaawwan kaa'amanii fi dhoorkiiwwan sochii filannootiif mijatoo waan hin turreef filannoon haqamuu walitti qabduun boordii biyyaalessaa Itoophiyaa aadde Burtukaan miidhagsaan beeksisan. Aadde Burtukaan waltajjiin yaa'ii qulqulleessituu heera mootummaa hiikaa heeraa irratti qopheessa irratti argamuudhaan ibsa laataniin sababii weerara vaayirasii koronaatiin daangaawwanii fi dhoorkiiwwan kaa'amaniin sochiin filannoo taasisuun mijataa miti jedhan. Boordichi filannoo biyyaalessaa gaggeessuuf birrii biiliyoona 2 fi miliyoona 500 fi miliyoona 12 oltu isa barbaachisaas jedhan. Kun ammoo baasii boordichaa birrii biiliyoona 8 oliin ga'uu akka danda'us dubbatan. Sababii weerara vaayirasii dhukkubichaatiin sochii filannoo taasisuun ulfaataa waan ta'eef murticha mana marii bakka bu'oota uummataatiif dhiyeessinee murtoo irratti laachisneerraas jedhan.
Torbee darbee qofa keessatti meeshaaleen kontirbaandii waraanaa garaagaraa birrii miliyoona 23tti tilmaamuu to'annaa seeraa jala ooluu ministeerri Jumrukii fi Geejjibaa Itoophiyaa beeksise. Bal'ina oduu kanaatiif waan qindeeffanne qabna. Torbee darbee qofa keessatti meeshaaleen kontirbaandii fi meeshaaleen waraanaa garaagaraa birrii miliyoona 23tti tilmaamuu to'annaa jala ooluu ministeerri galiiwwanii Jumrukii Itoophiyaa beeksise. Caamsaa 5 haga 10 kabara 2012 to'annaa jala kan oolan meeshaalee waraanaa kunneen karaa seeraan alaa fi maqaa tursiisaatiin kan biyya galan ta'us ibsameera. Kanaafis konkolaattota jijjiirraa konkolaattota uffata haaraa fi moofaa elektirooniksii qoricha guyyaa itti darbee fi nyaata meeshaalee bilbiloota jimaa sigaaraa akkasumas baala sammuu namaa doochuu fi Shishaan buufataalee sakattoo Jumrukaa garaagaraatti taasifameen to'atamuu ministeerichi beeksise. Gama biraatiin eeruu hawaasa biraa argameen shugguxii Turkii fi rasaasni 14,474 fi shugguxiin Istaar 3 gara magaalaa Finfinnee imalaa osoo jiru sakattoo taasifameen konkolaachisaa lama waliin to'annaa jala ooluunis dhagahame. Kanarra darbee guyyaa eerame keessatti daandii xiyyaara Boolee fi buufata sakattoo Jumrukaa Mojoon meeshaaleen galan sanadaa fi birrii waliin dha'uudhaan dabarsuuf kan yaalame yoo ta'u sakattoo cimaa taasifameen birrii miliyoonni 4.6 ol mootummaaf taaksii fi gibira dabalataa akka kafalu taasifamu ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota OGN Obaraa Global Network irraa oduun guyyaa har'aaf qindeeffannee kan haga ammaatti nu waliin turtan kana fakkaata. Oduu isinitti himuu kan isin waliin ture an Imaamuddin Ibraahimii haga xumura qophichaatti nu faana turuudhaaf galatoomaa isiniin jecha qophiileen keenya hafan waliin turtiin keessan haa ta'u.